magaalaa Dirree Dawaa ganda haaraatti abbaa isaa obbo Muhammad Goobanaa fi haadha isaa aadde Faaxumaa Adam irraa dhuma bara 1940 keessa dhalate. Maqaa akaakayyuu isaatiin waamamu waan jaalatuuf jechas Nuhoo Goobanaa jedhamuun waamama. Obboleessa dhiiraa tokkoo fi obbolaa dubaraa 3 kan qabu Nuhoon hangafti isaa Muhammad Goobanaa barnoota amantiitti yoo fuulleffatu, Nuhoon ammoo qalbiinsa gara sirbaatti hafte. Nuhoon daa'imummaarraa kaasee fedhii fi qalbiinsaa hundi sirba qofa akka ture kan himamu. Qalbiinsa daa'imummaa ta'e muuziqama akka ta'etu himamam. Taasaa fa'a dhahaa akka sirbaa ture seenaan ni himam. Hiriyaansa kan Hamid Muhammad jedhamu walaloo kan kennuuf yoo ta'u, Nuhoon immoo isa sirbaa tureera. Nuhoo fi Hamid gara caalum sirboota warra Hindii akka caqasanii fi sirboota sana ammoo gara afaan Oromootti fakkeessanii sirbaa akka turanillee ni dubbatama. Ijoollummaadhaan jaalala sirbaatiin kan qabaman Nuhoo fi saa'imni isaa kun boodarra maatii irraa bahuun qofaatti mana kireeffatanii shaakala sirbaa kana jalqabanii. Yeroon sun osoo sirni Dargii hin seenin bara bulchiinsa Haayila Sillaasee keessa ture. Yeroo bulchiinsi sirna Dargii seenuuf jedhu hojii Nuhoo fa'aa kana bulchiinsi yeroo sanii waan hin jaalanneef bara 1968 Nuhoo fi hiriyoonni isaa hidhaaf saaxilamanii turuu isaaniittu himamam. Yeroo gabaabaa hidhameen hidhaallee baheera. Haati Nuhoo yeroo sana daldaltuu kuduraa waan turaniif Somaalee hedduunis waan ol beekaniif karaa isaaniitiin mucaan isaanii kun deebi'ee akka hin hidhamneef jecham gara Jibuutiitti akka baasantu himamam. Illisaa Nuhoo Goobanaa umrii isaa gara caalu kan dabarse baqattummaadhaan Jibuutiidhaa hanga Yaman, Saawud Arabiyaa, Xaaliyaanii, Kanaadaa, Keeniyaa fi biyyoota biroo hedduu keessa marmaaruun jireenya baqattummaa tokko jedhee kan eegale. Yeroo sirni Dargii aangoo qabatu hiriyoota isaa wajjin gara Jibuutiitti imaluun Nuhoon akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1979tti yeroo jalqabaaf gara Jibuutiitti kan baqate yoo ta'u, Jibuutii erga tureen booda bara 1980 keessa gara Yemenitti ceheera. Nuhoon yeroo Jibuutii turetti hojii ittiin jiraatu hojjechaa yeroo hafteetti ammoo waan aartii afaan Oromoo kana bakka argame hundatti waluma faana hojjechaa tureera. Yeroo Jibuutii turettis albama isaa kan jalqabaa uummata isaa biraan gaheera. Sirba inni bara san Jibuutiitti ittiin jalqabe keessaa tokko sirba Qeerroo Mataa Tuutaa kan jedhu keessatti argama. Qeerroo Mataa Tuutaa hin jarjartu suuta jechuunis sirbeera. Albama isaa kan jalqabaa kana gitaaraan hedduu isaa ofumaa kan sirbe yoo ta'u, erga gara Saawud Arabiyaatti cehanii albama isaa lammaffaa Elemoo Alii waliin ta'uun hojjetaniiru. Albama isaa lammaffaa kana keessa harki 70 kan ta'u sirboota warraaqsaa ta'utu beekama. Sirba tokko kan yaa galaana jiru jedhu immoo jireenyuma baqannaa isaa kana ilaalee kan sirbe yoo ta'u, hedduus beekamtii argateera. Yaa galaana jiru fuutee namaan deemta, fedhiitii yallaaltu tanteetiin deemta jechuunis sirbeera. Nuhoo Goobanaa yeroo Riyaad ture sanatti bultii ijaarachuun ilmaanis kan horate yoo ta'u, imalli baqaa garuu Riyaaditti hin dhaabbanne. Riyaadirraa gara Ijiptii, achirraa immoo bara 1975 gara Xaaliyaaniitti baqate. Ergasiis Roomaarraa bakka waggaa dheeraa jiraate Kanaadaatti godaane. Yeroo mootummaan ce'umsaa bara 1991 Itoophiyaa keessatti hundaa'u warreen saba isaaniif dammaqsaa turan hedduun abdii Oromiyaa bilisoomsuuf jedhuun gara biyyaatti deebi'anii
turaniiru. Yeroo sana hayyuu duree ABO kan turan obbo Galaasaa Dilboom waamicha godhaniifiin Nuhoo Goobanaa, Ilimoo Alii Qamar Yuusufii fi Abdurrashiid wajjin Kanaadaarraa gara biyyaatti dhufe. Osoo gara biyyaatti hin dhufiniin duras Nuhoon quuqqaa waa'ee Finfinnee fi Oromoo irratti jiru kan ittiin kaase sirba Finfinnee jedhu kiraara isaatiin sirbee tureera. Finfinnee yaa handhuura biyya maqaan geeddaramee taatuyyuu ababaa jechuun weelliseera. Makange dadame taduyu ababa makange darame sawaka qabsoo irratti qooda fudhachaa kan dhufe Nuhoon waa'ila isaa wajjin waajjiruma Gullallee turanis booda keessa haalli akka yaadame ta'uu diduun yeroo ABO'n mootummaa ce'umsaa keessaa ba'e isaanis gara Kanaadaatti deebi'aniiru. Bara 1991 fi bara 1992 yeroo Finfinnee turetti baandiiwwan wajjin sirboota qabsoo sirbaa tureera. Erga gara Kanaadaatti deebi'ee sirboota mata dureen isaa Gullallee lafa seenam jedhullee sirbeera. Sirba kanaan waan gaafa Gullallee ture ta'ee fi yaadannoo fi quuqaawwan ture hedduu keessatti kaaseera. Gullallee lafa seenaadha baay'eedha kan si yaadatu Oromoon sin irraanfatu jechuunis seenaa gaafas ture dhalootaaf dabarseera. Waggoota 14 dura guutumatti jireenya isaa gara biyyaatti kan taasifate Nuhoon Kanaadaarraa gara Keeniyaa deebi'uun waggoota 3 Naayiroobii erga jiraateen booda bara 2000tti gara Itoophiyaatti deebi'e. Ergasii waggoota 6 hojii aartii hojjechaa turus waggoota 8 darbanii hanga guyyaa du'aan addunyaa kanarraa boqotutti sababa dhukkuba isa mudateen manatti hafee hojii aartii jaallaturraas adda baheera. Nuhoon yeroo humna qabu waan hojjete aartii fi qabsoo saba kanaaf oolchaa tureera. Bu'aa tokko ofii fi maatii ofiitiifis hin oolchine. Nuhoo Goobanaa haadha manaa 4 irraa ijoollee 6 horatee kan ture yoo ta'u ijoolleen isaas Ameerikaa, Jarmanii, Kanaadaa fi Itoophiyaa keessa jiraatu. Hanga dhukkubsatee aartii irraa adda bahutti Nuhoon sirboota qabsoo fi jaalalaa hedduu sirbee tureera. Sirboota isaa keessaa Tokkummaa, 911, Markabdoo fi kanneen biroo daran kan beekaman ta'anis waliigala waggoota 40 darbaniif sirbi isaa hangana jedhamee lakkoofsaan hin beekamu. Nuhoon sagaleedhaan sirbuu cinatti meeshaa muuziqaa akka kiraaraa fi kan biroo taphatuun kan beekamu yoo ta'u afaan Oromootiin alas afaanota akka Amaaraa, Ingiliffaa, afaan Arabaa, Somaalee fi Faransaay dubbachuu akka danda'utu himama. Afaanota Somaalee, Arabaa fi Amaariffaatiinis sirbeera. Weellisaan hangaftichi tokkummaa Oromoo irratti ejjennoo hin raafamne qabu artistii Nuhoo Goobanaa lakkoofsa Itoophiyaatti ammajii 10 bara 2014tti halkan naannoo sa'aatii 4 walakkaatti magaalaa Adaamaatti du'aan addunyaa kanarra boqoteera. Egaa maatii isaa uummata Oromoo maraa fi akkasumas dinqisiifattoota isaatiif jajjabina hawwaa sagantaa keenya kanumaan goolabna.